Hai hordoftoota keenya jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha nutis jirra nagaa keenya akkam isin jirtu miti har'a isin jira jettanii daandii gubbaarran jira jechuudha namatu kanan dura hindeetu jechuudha midhaani amtiitii nama qopheessan na bira jira jechuudha namni sun immoo fuudhee kara biyyaa deemuudha nama neegaa jira jechuudha durbii lammiitu jaartii isaatiin qopheessinaan jedhe jechuudha isheedhaafan qopheesse amma immoo as daandii irratti gadi naa fidii dhufaan jira jedhee inni kara biyyaa deemuuf jira na achumaan dhufe as hoteela wayii taa'e jechuudha omtuun jiru nyaanni hin jiru dhugaatii bichaa jira achumaan siinqeen ajajadha siinqeen hin jiru naan jedhanii achumaan maalan ajajadha shaarbisa kan immoo ittiin duubatti baadhee achumaan nugus ajajadha jechuudha nugusiin dhugaa jira kottaa dhugan siniin jedha baay'een dhobadhe iyyuu dhugaa har'a akka tasaa ta'e daandiirran jira makiinaan sinitti dhagahamuu danda'a har'a akka tasaa ta'e lammiin keellaa bu'iitii juusii dhuginaan jedhee birrii dhibbanaa kenne waaqa yeroo baay'ee mana juusii nan deema garuu dhiphoo waan taateef viidiyoo waraabuun namatti mijatu mana juusii jechuudha kanaaf jedhee siniin waraabu jechuudha har'a osuman keellaan deema jedhee bakka na jibbisiisee na dabbaree ennaanan amma inni immoo akka tasaa bilbilee koottuu gadi koottuu mi'a naa fidii naan jedhe mana bahuuf yaadan qabu yaadha silaa osoo mana bahuuf jedhee keellaa deemuufanii jechuudha juusii nan dhuga deemeeni achumaanani bakka isaa juusicha keessaa sila dhoobadhee sila ammoo nan ta'a maafan kana dhugu'eeni kana dhuguu jammaree jechuudha asitti inna kanan siniin jedha akkasittiin dhiira qofa eeguun sirrii miti yeroo tokko yoo mana baatanii dhugan rakkoon qabu ani garuu numan deemee dhuga qophaa koo dhugaatii laasoo taane kun waan alkoolii hin qabne nan dhugaa inuma mana ba'a garuu yeroo baay'ee achitti immoo namni baay'ata waan ta'eef viidiyoo waraabuun namatti mijatu inni akkasittiin haala kanaanani ispaartii gubbaarradha ispaartiirra yeroo makiinaan daandiirra yaa'aa jira isintti mul'achuu dhiisuu danda'a inna makiinaan kun karaarra yaa'aa jira karaarran taa'ee jira yeroo baay'ee wanni kaafteeriyaa kana nan dhufa safaras waan ta'eef kunoo shaarbii sanittiin dugdatti baadhee dhufu midhaan immoo midhaan as jira kunoo kanaan fidee fi dhufe jechuudha argitan illee as keessa jira zambiila keessa innaa akkanadhaan isiniin jedha har'a asan jira jechuudha har'a asan jira mucaan chaarchitti beeku tokkotti asii achii nalaadhaa darbuun inni alkoolii dhugdee as keessatti alkoolii dhugaatti jechaa jira jedheetu madhiise innaan nugusiin dhugaa jira garuu bilbilan itti daggafe jechuudha kun argaa xaarmuziin jala godhatte kun birrii 35 dha jechuudha nugus birrii 35 kun inni akkasittiin haala kanaananii taa'ee seegaara maaramii gaa'eera naan jedhee aaskoodhaa dhufaa jira inni jechuudha na deddeeffachiisa iyyuu dhugaa yeroo baay'ee yeroo kun bakka dhoobadhu asan dhufee dhugaa dubbachuudha mana kan
dhufaan dhugaa jechuudha. Mana kana namni jiru galgala malee amma guyyaa jiru jedheera. Wanti tokko iyyuu hin jiru namni jechuudha. Namni nama laala garuu maaliif? Dubartii qofaashii yoo hoteelatti argani namni hundinuu si ilaala jechuudha. Dhiirri ammas immoo makiina irraa bubbu'u waan ta'eef warri dhiiraa akkanatti si ilaalu kunoo akkamitti teessee dubartiin qofaashii dhufte jedhu ta'ee silaa waan alkoolii qabu biiraa dhugaan jiru silaa kan kanan dhugaa jira kun nugus inni agarsiisedha wanti xaarmuziisa. Inna kana sinin jedha hordoftoonni koo warri biyya keessa biyya alaa jirtanii viidiyoo koo kana laayik sheer naaf godhaan sinin jedha. Ammaa bakka ammaa sinin taasisuudhaa fi silanan ta'a qoymaa afaan viidiyoo xiqqoon hojjennee bakka hin jiru sa'a argannu hordoftoonni koo jedhee kanan viidiyoo sin waraabatu. Like share gochuun dagatiin tole. Bye bye. Amma inni dhufutti nan eegaa jechuudha. Galanan tura. Akkuma isinitti midhaan fiduufi dhufe kunoo kanaanan duggatti baadhee dhufe in ulfaata waaqa ajjaan baay'ee ulfaata. Akkana isiniin jedhaa like share naa godhaashi. Bye.